Hayyee welcome hordoftoota Amii Saba Kootuub arras deebinee wal arginee jirra. Barnoota hedduu yeroo darban afaan Oromoodhaan waa hedduu walirraa baranneerra, keessumattuu akkaataa itti fayyadamaa dhimmoota teknooloojii garaagaraa, dhimmoota laaptooppii, koompitara, moobaayilaa fi siitingota isaanii, appilikeeshinoota adda addaa fi wantoota kanneeniif kana fakkaatan hedduu isaanii wajjin akka barachaa turre ni yaadatama. Hordoftoota koorri turtan waa hedduu akka walirraa barannee abdiin qaba. Keessattuu koomentii, laayikii fi sheerii garaagaraadhaan naa mirkaneessitaniittu hedduu tokko na sin jaaladha. Ammallee akkuma ammaan dura dubbachaa ture, namoonni yuutuubii kanaaf haaraa taatan si'a tokko yuutuubii keessa seentanii Amii Saba Kootuub kan jedhu kana sarchi gootu. Sana booddee mallattoo sabskraayibiitti buutanii ergasii bifa bilbilaadhaan mallattoo bilbilaa sana gaafa isinii fidu, mallattoo bilbilaa sana cuqaastanii sana booddee ol gootu. Mallattoo bilbilaa sana irratti cuqaastanii ol hin gootan yoo ta'e barnoota asii gadhiifamu daayirektii isin dhaqqabuu hin danda'u yookaan chaanaalii kana hordofuu hin dandeessan. Ammas hubachiisarra deebi'een isinitti himaa, sabskraayib gochuu duwwaa miti. Sabskraayib erga gootanii booddee mallattoo bilbilaa tokkotu jira karaa fuuldura sabskraayibii fuulduraanii. Ishee sana irratti cuqaastu. Sana booddee ol kan jedhu bifa barreeffamaan jira. Sanatti yoo buutan barnoota asii gadhiifamu daayirektii akkuma asii gadhiifameen dhufee bifa notification yookaan bifa beeksisaan dhufee isiniif gala jechuudha. Inni kan biraan garuu namoonni keenya sabskraayibii maal akka ta'e hin beekanii, ooliin sun maal akka ta'e hin beekanii jechuudha. Sabskraayib kan isin gootan si'a tokko duwwaadha. Namoonni baay'een keessan sabskraayib gootanii ergi mallattoo bilbilaatti buutanii ol gootanii booddee ammas viidiyoo kan biraa gaafan gadhiisu. Viidiyoo sanarratti ammas akkuma kana namoota haaraadhaaf gaafanii affeerraa akkasii godhu. Sabskraayib godhaa gaafan jedhu utuu hin beekin ammas irra deebi'anii sabskraayibii sanatti gaafa bu'anii aan sabskraayib godha. Aan sabskraayib godha jechuun maamilummaa Amii Saba Kootuub jalaa si baasa jechuudha. Kanaafi warri takka sabskraayib gootanii yeroo kan biraa sabskraayib gochuu isin hin barbaachisu. Sabskraayib takka ta'e irra taanaan mallattoo sabskraayibii sun inni duraan diimaa ture gara mallattoo kan biraatti jijjiirame sabskraayibdha. Yoo garuu sabskraayib hin ta'in jira ta'e isin hin godhin jirtu yoo ta'e bifa diimaadhaan ta'a jechuudha sabskraayibiin suni. Ammas namoonni sabskraayibii keessa galtanii jirtan bifa diimaadhaan jira sabskraayib kan jedhu sun yoo ta'e sabskraayib gochuu dandeessu itti buutanii sana booddee mallattoo bilbilaa sanatti cuqaastanii booddee ol kan jedhu irra gootu. Mallattoon bilbilaa sun sabskraayib kan jedhu fuuldura jira. Garuu namoonni amma sabskraayib gochuudhaaf seentanii sabskraayibiin iddoon sabskraayibii sun gurraacha'ee kan jiru yookaan sabskraayibd jedhee kan jiru yoo jiraate isin hordoftoota koo taataniittu bilbila sanatti buutanii ol kan jedhu irra akka jiru duwwa cheekii gochuu isin barbaachisa jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een keenya utuu hin beekin aan sabskraayib gochuudha yookaan immoo maamilummaa keessaa of baastu jechuudha. Namoota hedduutu na mudate kanaafanii. Gara barumsa guyyaa har'aatti yeroo darbinuu keessattuu baay'een keenya egaa wantoota garaagaraa kan ibsannu, wantoota garaagaraa kan nu itti fayyadamnu kan baay'ee tokko itti gammannu teknooloojii jiran keessaa moobaayiliidha. Moobaayilii keenya namni kamiyyuu moobaayilii qarshii hedduudhaan bitee yookaan moobaayilota orjinaala ta'an gosa garaagaraa qabachuu fedha jechuudha. Qabatees jira baay'een nama. Baay'ee moobaayilii keenya jaallanna. Moobaayilii keenya baay'ee hin kunuunsina. Chaarjiin isaa akka nuu qabatu, akkamitti akka nuu qabatu yeroo darbee baranneerraa, qulqullina isaa akkamitti akka eegnu, orjinaalummaa isaa akkamitti akka eeggannu, dhagaa moobaayilii keenya akkamitti akka chaarjii orjinaalii goonu chaarjii isaa jechuudha. Wantoota dhimmoota kanaa wajjin wal qabatan hedduu isaanii isin barsiiseera. Because moobaayilii keenya yeroo fayyadamnu, moobaayilii keenyatti fayyadamnee waa hedduu hojjetachuu dandeenya. Dhimmoota garaagaraa jechuudha. Moobaayilii orjinaalii garaagaraa appii saamsingii, appilii wantoota garaagaraa jechuudha. Warra akka aayifoonii kanaa wantoota hedduu teknoo orjinaalii isaanii moobaayilii hedduu qabannee harka keenyarra qabna. Garuu waan nama dhibu keessaa haara hojiidhaan haa ta'u utuu nuyi hin beekin haa ta'u karaa garaagaraa moobaayiliin keenya nurkaa kufuu danda'a. Ergi nurkaa kufee maal ta'a? Iskiriiniin sagar tokkotti yookaan baalaansiin sagar tokko nuu dalaguu dhiisuu danda'a. Tachiisaa gaafatti buunu already nuu dalaguu dhiisuu danda'a. Isa kanaaf falli maalii maal goonaa jechuu dandeenya. Keessumattuu immoo moobaayilonni hedduun isaanii warra akka Infinix fi wantoota kana fakkaatan hedduun isaanii jechuudha. Spare partii hin qaban jechuun jijjiirraa hin qabanii.
iskiriin isaanii takka dhangalaanaan jijjiirraa hin qaban taanaanii kuma hedduutti dhangalaasnee wanta binnee kana wanta moobaayilii hedduu baay'ee jaalladhu kana dhabna jechuudha. Iskiriin tachiin isaa nuun dalagu taanaan wanta garaa keenya fayyadamuu hin dandeenyu. So isa kanaaf namoonni baay'een mataa dhukkubbii akka inni isinitti ta'ee fi gaaffii hedduu akkasitti ta'e akka rakkachaa jirtan karaa keessaaf inbooksii garaagaraadhaan waan naa eertaniif isa kanaaf amii saba kootuuf falli maali kan jedhu irra ture jechuudha. So har'a bifa haaraadhaan fala haaraa tokko isin argatee dhufeera. So tachiin kun dalaguu didee gaafa itti buddoon sun naan cuqaasu kana naan godhu irra naan butu wanti jedhamu hin hafe jechuudha mabooddee. Kanaaf isteeppii ani isin argisiisu kana duukaa deemtu waan baay'ee hedduu tokkotti gammaddan namoonni baay'een ittiin saksas ta'anidha. Ani illee itti fayyadamee arge jechuudha. So namni kamiyyuu moobaayilii isaarraa Play Store kan jedhu qaba. Play Store sana keessa kun iddoo kanatti akkuma argitan Play Store kan jedhu kana keessa seentanii si'a tokko search gootu kan gubbaa kanatti argaa jirtan kana Reachability Cursors kan jedhu kana search gootu jechuudha. Reachability Cursors kan jedhu kan argaa jirtan kana search gootu achii booddee install isin gaafata. Install gootu ani yeroo keessan godhachuuf amma install godhee qafoo koratti buufadhe waan qabuuf gara barumsa sanaatti isin dabarsuu danda'a. Ergi install gootanii booddee kunoo Reachability sana keessa kanatti isinii fida jechuudha. Sana booddee karuma salphaa appiin kun maaliif isin gargaara? Iddoo tachii isin itti bu'uu hin dandeenye bifa maawuzii wayii dhagati ta'ee fi dhaqee itti isinii bu'ee isinii cuqaasaa wanta qubaan dalagdan kamiyyuu isinii dalaga. Appii ajaa'ibaati. So accessibility settings kan jedhu kanarratti cuqaastu kun iddoo kana jira waan ta'eef sana booddee gara kanatti isin dabarsaa. Settingin isaa baay'ee waan cimu miti. So gara kanatti dhuftanii kunoo settingota hedduu of keessaa qaba gaddoo kanaa jechuudha. Settingota hedduu qabaa. Settingota kanatti fayyadamuu danda'u isinirra jiraata. So settingota isaa garaagaraa kana isin keessa seentanii dubbistanii deemuu danda'u qabdu. Gara kanatti ergin isin dabarsee booddee settingota isaa yeroo ooniif ofii godhatan asii dubbisaa deema. Hangaruu iddoo importante ta'e duwwaan isinitti argisiisa taayimii keessan seef godhachuuf jecha. So Reachability Cursor kan jedhu kun ammas iddoo kanatti hin jira. Akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Isa kana ofirra waan jiruu fi on kan jedhu kanarra godhanna kan harka mirgaa. Sana booddee okay goonee baana. Sana booddee gara duubaatti deebina jechuudha. Gara duubaatti deebina. Continue jennee jechuudha. Amma haala ajaa'ibaan kunoo kanatti gara kanatti nu dabarseera. Kun iddoo kana trippis kan jedhu jira. Kunoo akkaataa kunis settingota muraasa garaagaraati. Akkamitti akka nuyi fayyadamnu jechuudha. Directiidhuma ammaa gara kanatti nu dabarsuusaa ergi mirkaneeffannee booddee keessaa baanee fayyadamuu dandeenya. Amma akkuma isin argaa jirtan kana kunoo iskiriinii irraa jechuudha. Bifa maawuziidhaan qubaan qabne kanatti for example naannoon isin argaa jirtan kun naannoon kun jechuudha kunoo hin dalagu yoo ta'e naannoon gara gubbaatti isin argaa jirtan kun iskiriinii keessan keessaa iddoo cabee jirudha. Iddoo hin dalagnedha yoo ta'e quba kootti fayyadamee yookaan maawuzii kanaan irra harkisuudhaan iddoo kana yoon cuqaase akka barbaadetti na gargaara jechuudha. Akka waan tachii qubaan achi iddoon sun naan hojjenne akka waan qubaan tachi godheetti naabana jechuudha. Mi'a sanatti fayyadamee isin argisiisu. For example iddoo kana keessa galee Color Master kan jedhu isin argaa jirtan kanarratti cuqaasu. Waaw haala ajaa'ibaan kun kanatti naabaneera. Tachiin koddoon sun hin dalagu garuu naabanee jira jechuudha. Kanatti fayyadamee kun iddoo kanas allahu jedhee yoon darbuu barbaade kunoo ammas gara kanatti na dabarsee okay naa gochaa jechuudha. Appii ajaa'ibaati. Haala ajaa'ibaadhaan itti fayyadamuu dandeessu. Kana booddee tachiin koo na duraa cabee moobaayiliin kun na dalaguu dideettanii moobaayilii hedduu kuma hedduudhaan bittan moobaayilii orjinaala hedduu jaallattan dhabuun isinirra hin jiraatu jechuudha. Akka kanatti itti fayyadamtu sa'aatii barbaaddatanitti. Sa'aatii barbaaddatanitti naannoo qubii keessan tachiinsa hojjetu qubaan itti fayyadamuu dandeessu. Iddoon hin hojjennetti garuu maawuzii kanatti fayyadamtaniitu appiin kun isiniif dalagaa. Sana booddee moobaayiliin keessan iskiriiniin isaa gara tokkoon isin dide isin duraa dhangalee isin duraa tach isinii gochuu dide qubaan kun haala ajaa'ibaan appii ajaa'ibaati. Maarree barumsa kanarraa waa hedduu akka barattan hedduu tokkoon abdadhaa. Amii saba kootuuf barnoota hedduu isin barsiisuuf qophiidha. Barnoota kanneeniif kana fakkaatan jechuudha. Hedduu isaanii isinii qopheessee jira.
yoo isinitti tole like, yoo isinitti tole comment, share godhaa. Hiriyoota keessan akkuma kana rakkatan rakkoo gosa kana fakkaatu qabanii fi keessumattuu afaan Oromoo dubbatanii barreessan hedduun isaanii waan rakkatanii fi kana irraa haa baratan. Kanaaf share godhii fi namoonni ammallee Amii Saba Kotoo kana subscribe godhin jirta yoo jiraattan ammuma seenaa subscribe godhaa. Mallattoo bilbilaa subscribe fuuldura jirtutti buutanii all yoo gootan hordofaa yookaan maatii Amii Saba Kotoo ta'uu dandeessu jechuudha. Barumsa har'aatti hedduu tokko akka gammaddan, hedduu tokko akkatti gammaddan mul'ataadha. Namaaf gala jechuudha. So wanti isin akkan irratti isin barsiisuudhaaf barbaaddan bifoota kanneeniif kana fakkaatan hedduu isaanii jechuudha. Naaf eeruu dandeessu koomentiidhaan ta'u inboxiidhaan sinii qabadheen dhufa jechuudha. Kanattaanee viidiyoolee hedduu dhimmoota kanneeniif kana fakkaatan baay'ee faayidaa qabeessota ta'an waraabee bifa viidiyoodhaan qopheesseera. Sanallee Amii Saba Kotoo torbeetti viidiyoo 2 fi isaa ol 3 hanga 4 illee isiniif gadhiisa. Duukaa deemtanii hordofuu hin dagatina. Hordofaa waan turtaniif wal wajjiniin waan baranneef hordoftoota koo hedduu tokko isin kabaja. Nagaatti. Bye bye.